Siyaatu no kaadu fe wanta kati dubbadhu. Anu baadiyee mugallakkisii qaalichuun khasaaraa sana qudeemaa wajjin. Yoo xiqqaate wanni kun doolaara 1000 jala deema. Wanni nu baaka. Nama dalagatu tokko hidhanii warraa fudhatan. Ana namni beeku hin jiru eessaa namni beeku hin jiru. Surree kee fudhennani karaa bu'a. Ata immoo maatii qabdaa ilmaan qabdaa haadha manaa qabdaa kan hunda dhiichee hin deemuu dandeettu as keessa. Ka turraa fixa. Doolaara 500 qofa arabaa yoo kan isa akka jiru beekta. Garuu seenaatu nu gaafata dhiisi. Gurra tokkicha kana qofa irraa muree haga dhiisi yoo gadhiisu. Edaas gurumaa soo itti ammas gurumaa soo jira. Otumee yaaddeessa nuti waliin dhiigaanuma wal jabeessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya jirra jirtu jecha dachaaneeti jirra. Kuno arrabdiilee na biratti argama. Khaliifaa qofaatu booda irratti hafe malee kuno abdiinis nagayaan na bira gahe gammachuutu jira. Yaadni karaa takkatti nu deebi'eeti jira. Sirra jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Egaa bakka jiraattan isin jecha alhamdulillahi rabbiin guyyaa kanaan nu geetiin jira. Deebinee fuula keessanitti argamne bakka nu eedanii imalleetiniin imala kennallee bakkallee geenne alhamdulillahi nu ofii keenya argineetiniin bakka kanaan gahuu baannullee wanti nu imalleef sun bakka nuuf gaheetiniin jira alhamdulillahi yaaddoolleen bahee mana isaatti galeetiniin jira garuu haga ammaatitti yaaddoodha waliin agarree yaaddoon mana hin jiru. Egaa ammoo wanni hanga har'aan tursiisee magaalaa guddittii Yaman magaalaa Sana'aa jechuudha seenuudhaaf hedduu takka namatti ulfaata maaliif asii gadi yoo imallus karaa seeraan olatiin biyya kana keessa jirra waan ta'eef magaalattii seenuudhaaf hedduu takka ulfaataa ture achi gaditti ammoo yeroo hedduu mallaqa sa'aadaalee nu ergaa ta'een turte achi gadi yeroo dheeraadhaaf teenne egaa mallaqaan illee seenuu dadhabnee hedduu takka ulfaataa magaalaa kana seenuudhaaf warri biyya kuni beeka akka carraa ta'eetiin ammoo tuyyuu makiinaa anaa fi Khaliifaan xiqqoo addaan fagaanneetiin jirra akkuma carraatitti makiinaa san qabadheetiin koree Hayiluksii jira jimaadhaan deemuu jirti qabadheetiin koree egaa rabbiin na laaffiseetiin jiruun san jala seenee namicha Hayiluksiidhaaf illee waa kenneetiin akkasitti deemeetiin magaalaa kana seen alhamdulillahi rabbil alamin Khaliifaallee rabbiin nagayaan haasidu du'aa godhaati. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya Abdii fi Khaliifaan abbaleessa isaanii barbaada manarraa bahanii amman tana Khaliifaa toofee ilaa hangeenni nu bira dhufutti rabbi nagayaa hanaa fidu waan inni barbaachisu maallaqaanis waa hundaanis bira dhaabbannaa yaaddoodhaaf jecha lubbuu isaanii gurguruuf asirraa deemanii maaliif bikka inni jiru soo akka inni ta'u jiru arkanii lubbuu isaanii isa booda hin jiraannu jennee asii deemanii isaan osoo isaanuu rakkoo san hin seenin yaaddoo rabbi baasee rabbatee dhuftanii guyyaa ammoo yaaddoon asii beehee jira kootaa jeen isinitti bilbilsan ani sittiin bilbilaatiin irra cuftaa sittiin bilbilaan irra cuftaa hedduu mataan harkubsitanii guyyaa sanii yaaddoon behee jira osoo nasijjuu bilbilaan irra cufta. Barka. Silaa akka keessanii seentanii bar rakkoo sarisi. Bar sa'aadhaan sa'a sanitti jechuudha. Akkuma asitti nu karaa kalsusan akkuma asitti weerran dhoogutusan bakka saniidhaaf nu deebisu. Egaa dawwalaa jirta inni isin sirka sirra cufachuu jira sirki ammoo sa'aati sanitti namichi meeshaa guutuu hidhatee isin deemaa jira namicha viidiyoo keessatti agarsiisan jechuudha. Namicha san duuka deemaa jira bakki inni seenaa ilaaluudhaaf. Yaani yeroo san nuti waa xiqqoo qofa nuuf barna miksana harkaanuu yuu qabuudhaaf jechuudha. Sammuu qabdanii bartanaaf duraanuu deeminaa isin jamale silaa sammuu qabaatanii nama hidhannoo guutuu hidhatee qabu akkamitti qabuudhaaf itti deemtammeessu. Nu yaaddu achi keessa jiru achi keessa tasoo beenu ifeetiin ammallee ammootu namicha jechuudha. Nama wajjin deemaa jiraaf malee nama hedduun deema nama afur maali afranuu meeshaa hidhatanii ittiin deema. Akkasiinuu jala deemtanii qabnettanii. Adda soo jiraate meeshaa miti waan barbaadu inni irra qabatee nu dhiisa. Hai nama dibbata kaayoo ta'e namni tokko qabeeshaa qabu bar nama isin guutuu isin irra rabuu danda'a isinii nama lamaa isaa mana guutuu akkasitti hidhatee deemu jala yaatan. Adda soo jiraate magaalatti hin dhiifumsaa sanitti harkumaan qaba malee jechuudha. Sila akka kaisan seentan kun wallayya rabbumaatu irraa isin oolche maali namni tokko yoo khayriin dalagadhe jee manaa ba'e khayrumaatu qunnama ammoo yoo sharriin dalaga jee ba'e sharruma sanii qunnama waan khayrii dalayneetanii lubbuu teessanii gurgurtanii baataniifoo rabbiin isin baase. Yaaddoollee nagayaan baasee nullee bakka nagaan as deebisee anillee nagayaan magaalaa sanatti deebi'ee Khaliifaa fi Khaliifaalee rabbiin nagayaan magaalaa sanatti haa deebisu namichi sanillee rabbiin lubbuun isaa akka rabbiin akka lubbuun isaa harkatti baatu hin feene alhamdulillah rabbiin harka keenyatti hin baane amma sa'aata namichi nes jira gadi dhufe. Namtichi alaanuu deengada asitti ibirarraasee mana hulaafitti qollofee duubaan ibirarraasee mana kana kan dhaqiiqtee hulaa cabsinee baasin nuti. Amma namichi hin jiraatu. Amma harkaa miilee hidhee ammas yaaddoon maallaqa diree inta kasaare kana haadhaa kafalu jee hidhee taa'u jira. Itti dubbadduuti haa baasu qaalicha. Eree yaaddoon maal balleessudha yaaddoon sirrii jira bara maallaqa irra jiraami maallaqa tokkoffaa kan irratti baaftanillee kan yaaddoo irratti bahillee kan yaaddoon baasillee kan inni gaafa dhukkubsate san mana yaalaatitti gaafa fuunetti mana yaalaa geessini baafnillee
san guututti kafaleetiin lafa kaa'ee asii mana kanaa baha malee natsaa akka nyaatee dhugee bar nyaatee dhugee uffatee uffata irraa jijjiirteetiin akka waan mana ofii jiruutti uffata isaa irraa jijjiirteetiin bar nyaattee nyaachiftee obaafteetiin asuma sa'aadaa lakkisi hin jennu. Mana kana keessa hidhaa taa'u jira isaa bitee isin kana maallaqa muranii gaayoo foon isaa kaawwatanii nyaachuu yaatan malee wanni biraata godhan takka hin jirtu. Ani haa nyaataa fi dhugaatii wanni isin jedhe jechuudha mushoo nyaataaf dhugaatii nu akka kolfu miti. Haa nyaatu haa dhugu adii rakkoo hin qabuuti nyaatee dhugame Oromoodhaa dhiyeessi haa nyaateetiin hin dhugu Oromoodhaa inni iyyuu inni sun jechuudha. Garuu mallaqa kaashii baafne lafa kaa'u malee. Eessaa fidee lafa isin kaa'ame namni takka dalagaa nama takka ibjuutti illee yaamee dalagaa seensanii. Nama waasii godhanii fi dalagatanii kafaluun ni jira. Abboo dhagee fuulisitti hawaasni akkanaan jiru feetu intalli isaa sareen sun waan kan hunda keessa yaaddu ne sun jechuudha. Isiin bakka feete haa fidu. Yaaddoo isiin akka ifiif jala deema yaaddoon tasaatiif seene kana hunda yaaddoo isaa isiituuf jala wafa ifiif jala deema yaaddoon. Namni jala deemullee sababa intalasantu waan kana hundatti yaaddoon. Yaa rabbii yaaddoon ifiif seene saniiti. Atilla waan silaa si keessa jiru waan silaa summii ma keessa. Akka bigaa isiin laanuu hiiteen yaaddoon ijoolleen taane akkamitti jala ta'u dantaasaatiif jala deemee maallaqa duraanuu kasaaranii ni irraa xiqqaate maallaqa amma qaalichi haa deemee ilmaan isaa jaggaluuti. Garuu ni gallakkistaan. Anammaan tana yaaddoo itti dawwaleetiin jira abdiin nagayaan dhufee jira. Kootu jeetiin itti dawwalee jira. Bakka dalagaatii dhufu jira. Amma hoggaa yaaddoon dhufee qaalicha kan nuti nagayaan baane uummanni keenya nagaa ta'ee nuti nagaa taane ilmaan isaa keessa galuu nurraa baasii wiiti itti himi yoo si dhage. Maallaqa isa rabbee yoo. Maallaqa jechaa maaltu maallaqa isa rabbee deemee dalagaa isin yaa kafalu. Tokko fara yoo sitti makaata maallaqa asii gad deemee fi kaliifaa kanaaf kaliifaa. Saandii isaa fayyaa nagaan yaatanii dhuftan moo kam wayi qeensi takka isin irraa jabee yaaddoon fayyaan dhufe isin nagaan dhuftan moo kam amma qaalicha kana. Sanii miti yaaddoon gaafa dhufe. Ati yaaddoon wajjin akkana hin jirre ati yaaddoon wajjin mana yaalaa geessitanii. Geesse. Maallaqa itti baaftee mun baaf. Baasa gaa. Sanillee hin kafala. Walumaa galatti. Namni hidhaataa maal isin kafala? Hidhaataa jira bar. Bakka fedhaa fi barbaadan dawwalatee biyyaraan argaa jiru. Namtichi takkaa dalagatee hin beeku abbumas mee yaati takkaa dalagaa seenee dalagatu ani nagar. Yoo ammoo uuma biraati yaatan asumatti fi khasaaraa seenuu yaatan amma isin dhorki mokkam feetan ajjeessan feetan hin dhiisan hunii nannaqqoon ammoo itti himeeti. Mee amma saadaati akkamitti yaadda akkatummaanuu jechuudha mee nuyyuu mushka biraa dhiisi. Dawaa yaaddo mushtafatti baasa dhiisi. Kan isatti baafne dhiisiti. Kan waan biraa dhiisisu hundaa'uu dhiisiti. Nuyyuu doolara gara doolara 600 olii baafne. Yoo xiqqaate wanni kun doolara 1000 jala deema. Wanni nu baafne. Barba nama dalagatu tokko hidhaniis warraa furatan nama hin dalaganne mana keessa ta'a. Mana kana gallakkisaate khasaaraa isinirra kaaf amma ni hundeemu jira. Irraa banee eegatti siraa banaa kai deemu sooraatiin dalagaatti dhufnee naan anasumatti ni fajjeessaa. Hin nyaata hin dhuga uffata irraa jijjiirta. Wanta akkatti yaadu nyaata silaa bakka biraatti hin nyaanne nyaataa jira. Nyaatee dhugaa raahaa barate kaa raahaa kan dhiisee si deema. Anasumatti fajjeesee yaaddoo irra khasaaraa naga malee hin deemu jechuudha. Yaaddoo khasaaraa yaaddoo. Eebbaanisee kun ola lubbuun isaa hundi qalama. Dhiiga qofa. Akkamitti dhiisa mana kana keessatti fajjeesee mootummaan qabantu. Itti dhiisanii maal laalee naaf hin ajjeesu hin kijiba. Maal lubbuun kun hundi dhiiga qofa kun hundi qalamee dirqitti ulaa cabsee yaaddoo facaasaa. Hin kijiba fajjeesuuf hin deemu raahaa barate deemuu feene raahaa barate. Ayammaa sanaati yaaddoo noqaa dhufe waan takkatti dubbadhu. Yaaddoo maaliif dubbadhu? Kilmaa illaan nutti dubbachuu qabda haanu baadee mugallakkisee qaalichuun khasaaraa sana qudeemaa wajjin. Khasaaraa wayitu hin jiru. Ammaan tanaati abdiin beeytaame yaaddoo itti dubbadhuuti namni takka 7 2 3 kanatti egaa yaata nama 7 2 maal isin 7 2 guutuu namni aaraan hin taa'u aara buufadhuuti itti dubbadhu maallaqa kanaa kafala fayyaaduudha. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hoo nagaa. Jirta. Akkam. Akkam. Fayyaa kee. Fayyaa keeti. Jirta. Jira wallahi. Baga jiraat. Abboo baga rabbi nagaan si baas. Nagaan seentani? Wallahi naguma seenne. Nagam nagalatti rabbi. Mee kaliifaan? Kaliifaan dhufne abboo. Maaliif? Abboo kaliifaan aanaa Taa'imee kuma ta'e. Taa'imee abboo. Ilaaha illallah. Afaan duuba maal ibsi? Shaa'ii buna fa'aa. Laa abboo gata nyaate alhamdulillah quufee nyaadhee dhugee taa'u jira. Nyaadhee quufee. Maal haa ta'e maal? Baga nyaate. Akkana tufi. Akkam. Abboo baga rabbi nagaa huloo. Nagaan gal. Alhamdulillah rabbil alamin. Namni rabbi qabu waan dhabe hin qabu. Rabbi qabu. Namni wal qabuus waan dhabe hin qabu. Yaa. Namni keessa galatoomaadha. wallahi. Kaliifaan maaliif hafe? Kaliifaan akkuma carraattani makiina wayii biraa qabadde makiina masanii biraa kute xiqqoo. Yaani haayiluksii jumaan deemtu jira beeta. Inni xiqqoo na duubatti hafe. Kana mootuu idduma kana makiinaan dhuftee mire. Maallaqa isin hodhu. Mallaqa nurratti dhumoo san ta'in sana maseenuu nutti dhufa. Sanaan rakkoodhe. Anuu meeqa kanneen dhufe beeta?
500 guutuu kafalee dhiisin. Meeshaan irra guuranii. Maala nuyi jimaa jala Asumatti seeni. ni barke asuma. Jimaa jala seeni bara nuyi jimaa. Insil yaa sadii dakalta sana awwaati sanaan jedhee kana jedhu kun odara. Maal sun sanaan ulfaata sanaan seenuu hin danda'amu. Khalifa maayyuu rabbi maal hafisee birre malee. Ni video waraabuu jirre bara dhufne. Hojjetanii baga nagaan dhuftee itti marra jirtanii. Wallah. Hararayyan kai kamnat. Amma nu jira dhufe. Akkam irra dalagaan? Dalagaan waan jettu. Namichi afuuffuu asuma keessa jira. Suma jira. Manuma kana keessidhaa jira. Amma dheengadda isin ajjeesee ifudhee porogandaadhaa beekan. Inka jibaa kun ajjeesu. Fakkeessaa jira. Ajjeesu waan namni lubbuu fi akkamitti ofii baasa. Akkam goone isaa. Amma isa wanni goonu wanni biraan jiru. Ani karaa kana guutuu hanga jedhamee isiniin dhufu Gocha hin jechuudha. taanes narratti hojjete. Nama guddaadha hiriyaa abbaa keenyaati. Achi gubbaan ilma Oromooti wanni goonuus hin jirtu. Garuu maallaqa horii kiyyeessan kamiin guyyaa isaan asii fuudhanii baasaniiti irraa arraan tana bakka kana yoo kaa'e ganni ba'a. Yoo baasellee tankaarti irratti hin fudhadhamu. Rabbi nagaan si fide akkanas si ga'e. Atam ilmaan qabda, maatii qabda, mana qabda. Ilmaan dandee guddifnu nagaan taa'eeti. Alhamdulillah waan nagaan nu Duraanuu baraan dhaggeeffadhu intala isaa tana ilmi namaa ta'e namni jaalatuma seenaa akka tasaa taaneetuma mana namatti wal galee jaalala irraa naqata. Jaalalli falagoo itaati. Eeka kanaaf amma intala isaati illee ufuuf inni intalaan si dhiiseedha. Intala isaa puu jedhee hin jiran. Kanaaf wanti goonu waan hin jirre. Atamma hundaa'uu irratti dhiifte kana. Ani namni beeku hin jiru eessaa namni beeku hin jiru namni na qabachuu danda'u illee hin jiru. Ani surree kee fudhennanii karaa bu'a. Atammoo maatii qabdaa, ilmaan qabdaa, haadha manaa qabdaa kan hunda dhiiftee hin deemuu dandeettu as keessa. Kana isa jechuudha. Aturraa fixa. Mallaqa guutuu isaa yoo lafa sii kaa'ee mana kanaa gadi bahe baheetiin hin jira. Yookaan yoo narratti dhiiftesa. Ajjeesuun barbaannu reebi. Narraa fixa. Ajjeesuun barbaannu. Narra dhiifsa naturraa fixa. Ajjeesuu jettaa miti ajjeesuu tana irraa dhiisi. Mallaqa kaasii. Maallaqa yoo kaa'uu baatis ani waan yaadee tokko jira gurra tokkotti kanarraa muree sana yaadachaa oolu yeroo baay'ee. Sanumayyuu ati godhu. Hayyaa ajjeesuu barbaanna. Maal haasoo jirtan maal tanatti? Nyaatanaa fideetti hin gabbeemi? Maal haasoo jirtu? Amma deebitee Abdiidhaan nagaan dhuftee bakka nagaan nagaa dhuftee. dhuftee gurra haasoo jirta edaa gurma haasoo jirta. Daandiin kun akkamii fokkotaadha moo bareedaadha jawutti jiraame? Edaa gurma haasoo jirta ammas gurma haasoo jirta. Gurra kam? Maal gurra ta'e haasoo? Gurra maali? Ammaatti gurra jeesee jinni godhee maaloo godhee mixixishoo godhee maal dhabu jirani. Jechuun dheengadda bara gurraa irraa kutuuf ka'ee. Tokko tokkorra wayyaa ta'an isin. Akkam akkam? Tokko tokkorra wayyaa ta'an hin jiru. Maaliif wayya? Abdii nagaan dhufe ati nagaan dhufte maal barbaadde namicha kana nurraa galattisa nuu nagaan haa deebiin nurraa galu. Maaliif kasaara nuu na kufe? Horiin gadi naqesan kafaluun qabu inni. Dantaaqeetiif gannee. Dantaaqeetiif tarisee deddeebi'e duranatti. Abboo kun akkatti daddame duraanillee yaaddoo. Haga ati bakka san hidhaa jirtu san namicha kana gadhiiftan malee hin tuqina nyaachifti obaafti huccuurraa jijjiirti maa inni na kanaa kun. Kasaara kasanii jirti intala isaa gaafa eeggamsa isaa si fide ifiifi manaa fuutee miyyoo lamaan isa deemteeni. Kasaaraan sanuu sii geesse ammaa isa biraa fitte ammaa isa geessete kasaara biraa nu kuteme. Abdi yoo ati dubbate isaa wajji waan agartanaa seeni ilmaan jiri kana nyaanummaa sanuu jiruu. Nyaanummaa sanuu jiru nyaata maal itti kannan. Abdii nyaatee mamma isheeti. Kalaas nattuun kanneen. Eessittuun kannooti. Maaliif? Ati laa gaduma yaadi gisee hundaa'u. Maarroo godhee osumaati toltu yaadette deemtu hallajjuma seenta gisee hundaa deemte. Namni guddina yaadaa deemu malee xiqqeenya yaadaan deemu. Maarroo kana xiqqeenya kun eewwa. Haata maallaqa kana meeqate meeqa? Maallaqa itti itti seente. Tam. Abbaan sumeyyaa jala deemu geessi fidee harka qabatee. Ibiif jala deemna kadura. Isaa jala deemuu sana naasen kaatu zamaan kutee. Hala kunillee baay'ee. Isa ammaa haasawaa. Isa ammaa haasawaa. As jira namichi bara kutaa kana keessa jiraatu. Haa jiraatu. Waan takka hin gootu. Intaasaati miyyoo isaa deemte nagaa rabbi. Abdii nagaa dhufe ati nagaa dhufte maal barbaadde nangana. Kaliifaan kitta fe'u. Kaliifaan tokko jiru. Horiin gannee inni kunoo. Horiin gannee inni kunoo. Abboo saada. Horii gannee qaalicha sitti hiiteesitti boo asii horii gannee kam godhu teessa. Ani akkumaan dheengate dubbadde. Abbaas bayyaa turte dalagachuu turte. Akkumaan dheengate dubbadde. Gaafa duraa beeku. Gurra irraa kutee gadhiisa. Gurra isaa irraa kutee gadhiisa. Gurra isaa maal irraa kutee inni jetillee dubbaddu. Maaliif dubbaddu? Deemtanii dhumtanii ilaa inni deeme hunda usumaan isin lallabu ani mataa miti gadi kubee muka itti dubbaddu. Maaliif dubbadda? Dalaga sijjiin kaa qaalicha. Mallaqa kafalee. Ani wanni irraa barbaadu takkattiin. Mallaqa kafalu kanaa miti taanaan jechuudha mushka yaaddoon jiru miti anatu godha waa yaaddoon jiru san. Kanaa miti.
mana kana rabasa Bakka fedhe fideetu waliin ni baasa je mana kana raawwachiisa gosa mana kana rafuudhi deemi bika biraatti akka feetan godhaafa maali baasitti ajjeesuu feetan isa Nummaan isa ajjeesuu barbaadu hin jiru. akka moolu barbaadarree Kan ajjeesuu hin barbaadu. lees miidhuu barbaadarree Ajjeesuu hin barbaadu. isin abdii qawwiin taane waliin nama miitanii maali Aniin horii kiyyeessan. Ani gadi naqesan. Bakka tana naa keenyaan abbaan sumayyaa gurra isaatiillee nagaa. Kala Sumayyaa si kan nasi dia dah kasih Sumayyaa masa bikin situasi itu. Maal godhan Sumayyaa Sumayyaan? dah kan kata. Maal Maal godhan? itti godha? Semua dua. Eh. Kan Sumayyaa si kan dulu. Baay'ee irraa kan Intalli bara akkuma isaati. Solo kayak masa Sun itu. akkuma isaati. Aku pakai itu. Akan san daandii isin irra baatee irraa waliin baa'u. Dari sekian Eh. enggak jalan terus. Yoo isin daandii kanarraa isin irra Nama jalan sana. daandiin an silaa dirqama irra deemurra yoo isin deemu jiraattee irraa goreetiin Irra gorte. ganda keessa deema. Nama sih bayi ni. Nu dhiisuu Amma isaa awal aadaa. ijatan aku bertanya pas Sumayyaa mana kakak itu telalter. Isa dia mau di mana selain itu. Ini lihat. Raaha barsiiftee kun walaalee abdoolaa kana kan sinyaa jiru raaha barsiiftee nyaachiftee boqonnaa barsiiftee. uffata irraa jijjiirtee boqonnaa bartee Jechuun bakki inni boqonnaa itti fudhatu jiru asii mana kiyya jechuudha. irratti irra jiraame Kami tahu bukan nama berapa nama. hidhaa miti kan inni irra jiru bar hidhaan akkanaa miti sa'a sadiinitti nyaanni isaa jaayiza uffata irraa jijjiirta keef yaani Kalau agak mana kan anak agak batik ufte met. Dengar tahu soal TV Khalifan foodali dia bani ni Arabnya karak kabe akan sih akan mungkin jelas akan malah kadang sana ragana kadimi. Amma pun di kan kurang cepat itu. Itu berarti kita hitung gura. Hogga wali ni singkabani Arabnya hidayah senang ke. Ni rala masih cari baru saya cari bas. Nanti siapa ni sini rabi hal aja senangku. Tetapi misi. Maala inni kiyya maala inni kiyyaa meeqa maala inni beekuun kiyya maala. Ayati maala inni beekuun? Kan akkanatti dafqee fideeme maallaqa sana yoo as naa ka'e namitti itti dhibbatu kadhaan mara. Malak mau bawa kita. Dhaqii fi amma seenlaa cokomsu jira mana isaa keessa gurfaa isaa keessa. Malin jan. Gurfaa sana Malin jan. kiraa sana isaa kafalu jedhu gurfaa sana. Aye malin jan. Kannii fi maallaqa isaa itti mideene. Galak saja dalagai sih. Mana kami? Galak Nama ini nama kaya ini si malak sekali nama aja desa gitu sih. Kalau senafi ati baru walad. Amma tadi ini oh dia. Rasa tuh galak sih. Ini kah kalian sini si mana kalian sih ini? Askarat dia deh. Mana kayak kita berapa? Askaratti fideeti deebisuu barbaadda. Waliin beekanii jettee waan maka jaambara gabbaa sabbi ka feetanitti wal fahamtani jibooda akka beeta wal godhan. Xiqqoollee sun dhukkubsooti horiin akkasii gayyaa jiru. Na dhukkubsu horii waan horii san daranii godhuu deemta siin beekaami sammuun ta'e galchi yaaddi na salaama. Basi rabbiin baga rabbi nagaan si baasee nu ammoo tuyyuu haqa xiqqaa jirtu kana guutu akkaataan nuti turre akkuma agartu kana. Ganam galgala namicha kana ochiisa ayisiisa antuqina maal namicha guyyaa meeqa eegan waa himsiisuuf gen afaan mara jijjiirannee fuula mara jijjiirannee dukkana mara itti seennee dukkana. Amaarifa maraan itti haasoineetiin inni cinqeetiin hin jenne dhuftee ifaan nurra bante amma durallee namicha kana fuunee mana kanarraa baafnee akka giraa geessinee waan goone kun. Bootaan qopheessaa boota silaa keessu. Mallaqa fida taanaan ni baha jiisaa yoo. Ta'a jechaa namatti nama eeyyisa. Maal boo Yoo laa doolaara kuma takka jechuun doolaara kuma takkaa san bara. seenaan nu gaafata. Waggaatti hin finnu bardanii ta'e. Laa namni kun nama Oromooti. Ifillee wallaalu. Amma inni if wallaalee bara Araba ta'e nama Araba ta'e inni. Maaliif biyya kana keessa waggaa dheeraa ture Arabaa jiranii. Garuu seenaatu nu gaafata.